Ashamaar kafuune kabajamtootaa fi jaallatamtootaa hordoftoota maatii Muhaa Niwsii akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Niwsii namoonni YouTube chaanaalii keenya Muhaa Niwsiif haarawaa taatan Muhaa Niwsii sabiskiraayib gochuudhaan maatii nuuf ta'a isiniin jecha oduu keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan hammadhuma qophii keenyaatti isin waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hammadhuma qophiitti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya laayik sheer gochuus hin dagatinaadha. Shawaa lixaa fi shawaa bahaa akkasuma Horroo Guduruu aanaalee hedduu keessatti lolli meeshaalee gurguddoon guyyaa har'aan tanaa waraana bilisummaa Oromoo boodhaa fi waraana mootummaa jidduutti gaggeeffamaa oole. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu magaalaa Kombolchaa fi Daaduutti humnoota mootummaa barbadeessuun magaalota lamaan magaalaa Kombolchaa fi Daaduu dhuunfachuu maddeen keessoo waraana bilisummaa Oromoo gabaasanii jiru. Guyyaa har'aan tanaa bariirraa kaasuudhaan Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruutti lolli guddaa woboodhaa fi humnoota mootummaa jidduutti gaggeeffamaa ooluudhaa fi dhukaasni humnoota lamaan gidduutti baname kan meeshaalee gurguddoon gaggeeffamaa ture akka ta'e jiraattoonni naannichaa himana. Wal waraansi woboodhaa fi raayyaa ittisa biyyaa jidduutti gaggeeffamaa jiru ittuma fufuudhaan aanaa Abbayaa Cuummanaa kan magaalaa Fincaa keessattis ammoo woboon waraana hedduu barbadeessuun magaalattii galee jiraachuu maddeen naannicha gabaasanii jiru. Yeroo lolli guddaa woboodhaan magaalaa Daaduutti gaggeeffamaa turetti mootummaan ammoo dirooniidhaan raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaaf haleellaa qilleensarraa raawwatus waraana bilisummaa Oromoo woboo magaalattiirraa duubattis deebisuu hin dandeenye woboon magaalattii dhuunfatee jira. Woboon ittuma cabsuudhaan magaalattii galuun kaambii waraanaa qarqara magaalaa Daaduutti argamtu to'achuun magaalattii dhuunfatee jiraachuun kan barame. Woboon lola Horroo Guduruu Wallaggaa Daaduutti gaggeesse kanaan raayyaa ittisa biyyaa kifli xoorii tokko ammoo guutumattuu barbadeessuun daaraa botora godhee jiraachuunis himamee jira. Lolli magaalaa Daaduu Kombolchaa fi Abaabotti gaggeeffame humna qilleensaa kan dabalate hoggaa ta'u magaalaa Kombolchaattis haleellaan diroonii si'a lamaa ol ammoo raawwachuun isaatis gabaafamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon loltoota mootummaa bilisiginnaa harka kennatan dhibbootaan lakkaa'aman walitti qabee jiraachuunis kan himame. Lola kanaaf mootummaan guutumattuu niitoorkii iddoo lolli itti gaggeeffamaa jirutti cufuun isaatis gabaafamee jira. Helikooftarri hedduun shawaa lixaa fi shawaa bahaa akkasumas Horroo Guduruu aanaalee hedduu keessaa qarshii miiliyoona dhibbootaa ol baankoota iddoo lolli itti gaggeeffamaa jiruu fi itti adeemaa jiru keessaa baasuudhaaf ture dhiisii akka baheetu himama. Haleellaa rokkeetii woboo sodaachuudhaan ammoo akka baqates gabaafamee jira. Ergasii xiyyaaronni lolaa SU-27 fi MiG-29 konkolaataa waraanaatii fi taankota tokko dabalatee meeshaalee gurguddoo humni raayyaa ittisa biyyaa woboodhaaf ammoo dhiisee baqate rukutuudhaanis barbadeessaa jiraachuun himamee jira. Humni qilleensa Itoophiyaadha meeshaa raayyaa ittisa biyyattiidha sardamnaan lakkisee duubatti deebi'ee ammoo rukutuudhaan barbadeessee akka waraanni bilisummaa Oromoo woboon hin fudhanneef wajjin ala gochaa jiraachuunis himamee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan federaalaa lolaa deemaa jiru kana hafuura ifitti qabuudhaan callisuun waraana bilisummaa Oromoo woboo firraa ittisuu malee ifatti hagaamma waan jedhanis hin qabanii. Jiddu galeessatti waraanni guddaa woboo fi mootummaa gidduutti jabaatee akkuma itti fufetti jira. Kaaba Shaggara, Kaaba Lixaa, Kibba Lixaa akkasumas Baha Shaggar keessatti lolli guddaa woboo fi humnoota mootummaa jidduutti meeshaalee gurguddoo akka marfii Su-23 BM fi kaaniin gaggeeffamaa kan jiru. Woboon ammoo humnoota mootummaa meeshaalee gurguddoodhaan lolaa jiran kana jaluma seenuun harcaasaa jiraachuu yoo himu, mootummaan ammoo gama isaatiin lola woboo waliin guutuu Oromiyaatti gaggeessaa jiru magaalota keessaa woboo baasaatiin jira jedha.
Waboon lola guyyaa har'aan tanaa zoonii giddu galeessaa kaaba shaggar aanaa Darraa fi Dagam warra jaarsootti gaggeessin tarkaanfii ilaalessaa fudhachuudhaan waraana kumaatamaan lakkaa'aman barbadeessuu himee waboo cabsaa jirra injifannoo gurguddoos arganne jechuun mootummaan marii Taanzaaniyaa irraa eegalee ammoo dubbachaa turuunsaan yaadatamaa. Garuu waboon ammoo bakka hin eegamne mul'achuus erga jalqabee bubbulee jira. Xarafarraa ammoo gara jiddu galeessaa dhufuudhaan mootummaa wajjin meeshaalee gurguddoodhaan lola gaggeessaa jiraachuus himee jira. Waboon ajajaa humna waraana Itoophiyaadhaa kan ta'an Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaa Gurraandhala 22 bara 2000 keessa waboo balleessu dubbatanii turan. Jeneraal Birhaanuu Juulaa shiftoonni kanneen rukuttaan raafan baqatanii jiru. Isa baqate waraanni raayyaa ittisa biyyaa barbaadaa jira jechuudhaan waboo balleessuu isaanii himanii kan turan waggaa lamaan har'aati. Haa ta'u garuu kun waboon zoonii giddu galeessaa kaaba shaggar aanaa Darraa fi Dagam warra jaarsoo keessatti waraana guddaa muummee hin qabne fixuu isaatis ammoo beeksisee jira. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmedis ebla 14 bara 2022 walgahii qondaalota waraanaa wajjin godhatan irratti humnootii diinotaa maraa hiikkachiisutu barbaachisa shanee ganee banee kanneen jedhaman hunda hiikkachiisuu barbaachisa kan jedhan hidhannoowwan qaamolee raayyaa ittisa biyyaatiin morkatan harka jiran hunda ammoo hiikkachiisuun barbaachisaadha jedhanii turan. Ergasii waggaanis darbee waraanni bilisummaa Oromoo waboon ammoo garuu ergasii kunoo akkam badii mul'isuudhaan jiddu galeessa keessaa ibidda gurguddaa humnoota mootummaatti qabsiisaa jiraachuu siman. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas jalqaba ji'a bitooteessaa caffee Oromiyaatti dhiyaachuudhaan ibsa kennaniin humnoonni nageenya Oromiyaa aarsaa guddaa baasaa akka jiranii fi ji'oota muraasa keessatti hidhattoota waboodhaan akka balleessa waadaa galanii kan turan. Ergasii ammoo humnoonni shanee mo'amanii gara biyyoota ollaatti baqatanii akka jiranis mootummaan isaanii ibsee kan ture. Wanti waggoota 4 darban keessatti ta'e garuu ammoo akka mootummaan yeroo adda addaatti waboo balleessee jira yookaan ammoo dhabamsiisee jira jedhu osoo hin taane sochiin hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo waboo godinoota garagaraatti babal'ate meeshaalee gurguddoodhaan mootummaa ammoo yoo waraanus mul'ataa jira. Jalqabumarraayyuu waraanni bilisummaa Oromoo waboon yeroo jabaachaa deemu kanaan dura muummee Abiyyi Ahmed haasaa paarlaamaa irratti taasisaniin hidhattoonni waboodhaa kan isaan ammoo shanee ittiin jedhan deeggarsa uummataa akka qabanii fi uummanni maaliif akka isaan deeggaru ammoo qorachuu qabna jechuudhaan dubbatanii kan turan. Kunis ammoo akkuma muummee Abiyyi Ahmed ja'anii turan hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo waboon uummata keessa jiraachuudhaaf deeggarsa uummataa qabaachuu isaaniitiif waraana bilisummaa Oromoo waboo kana balleessuudhaaf rakkisaa akka ta'e kan dubbatan keessa beektonni. Amma waboon funyaan Finfinnee jalatti mootummaa jalatti siquudhaan mootummaa Abiyyi Ahmed funyaan qabee hafuura kutee jiraachuus himee jira. Ani Oromoodhaaf eenyuyyuu fala fiduu fi danda'a jedhee yaadu Oromootii alatti. Qaamota qawwee walolaa jiru wajjin lola dhaabee qaamota ilaalchaa walolaa jiru wajjin immoo gara hunduma keenya gara tokkotti sassaabamnee kan mari'annoo kataatu taate biyya kanaaf furmaata qaba jenneeti kan amannu. Waan fedhe haa qabaannu, waan fedhe haa yaannu, walitti isaa mufannu, wali isaa arrabsinu, wali isaa jibbinu, yaada adda addaas haa qabaannu. Har'a dhiigni dhangala'aa jiru dhiiga ijoollee Oromooti, lubbuun badaa jiru lubbuu ijoollee Oromooti. Maaluu haa ta'an lubbuu badurraa homaa tokkoon fayyadamnu hundi keenya iyyuu. Nuuf Oromoodhaaf kisaaraadha malee bu'aa wayiyyuu hin qabu. Bu'aa wayii nuun qabu nuuf kisaaraadha hunda keenyaaf. Kisaaraadha. Kanaaf yoo har'a teenyee waliin mari'annee waan garaatti qabnu har'aaf lafa keenye garuu waan falanuu ta'uu danda'u waan dukkana kana keessa har'a nu baasuu danda'u waliin falan keenya yoo taane homaa gatiin qabu. Gatiin qabu. Nuuf gatiin qabu.